Nageenya faraarri Kiristoos isiniif haa baay'atu. Uummata miidiyaa fayyadamtan hundumti keessanuu ijoolleen takattaa kos nagaa keessanii nagaa koodha. Please bannaataችሁ hundumti keessanuu gammachuun namaa kan isin gammachiisu, gaddi namaa immoo kan isin gaddisiisu, gammachuu namaa akka keessan gootanii kan gammaddanu osoo walirraan kutiin osoo sagalee koo dhaggeeffatanii fixin viidiyoo kana share copying repost sinaa gochuudhaan ummata baay'ee bira akka ga'uu fi vaalarii akka ba'unaaf godha. Please bannaataችሁ akkuma asirratti argitanu jechuudha. Barreeffama kana asumarratti argitanu obboleessa keenya faarfataa Tafeen faaruusaa aaraa eebbisiifachuudhaaf amajjii gaafa bulii 26 ji'a shanaffaa bara 2018 akka Itoophiyaatti jechuudha. Akka aqoqaaqara Itoophiyaatti fuula TikTok irratti saatii 2 eegalee eebbisiifata. Kanaaf hundumti keessanuu isaaf immoo barreeffamarraa hubachuu dandeessu. Please share copying gochuudhaan vaalarii akka ba'u. Akkasumallee anaaf challenge dha jechuudha. Maaliif viidiyoon koo ana biratti yoo vaalarii ba'e anaafis sixootaan naa qophaa'ee jira. Please bannaataችሁ hundumti keessanuu share copying gochuudhaan namoota baay'ee bira akka ga'unaaf godha. Akkasuma immoo eebba sarratti argamne tap copying share goonee gammachuu obboleessa keenya akka wajjiniin qoodannu hundumti keessanuu maqaa waaqayyootiin isin gaafadhan siniin jedha. Waa'ee sagalee waaqayyoo innaa ta'u namni viidiyoo nama vaalarii hin baasu waan ta'eef please warri na jaalattanis warri na jibbitanis viidiyoo ko kana vaalarii akka ba'u godhaati. Namoota baay'ee bira akka qaqqabunaaf godha maqaa waaqayyootiin. Obboleessa keenya Tafee baay'ee si jaalanna, baay'ee si kabajna. Nagaadhaan nuuf kottu, faaruu kennuuf qabadhuuti. Anallee na waamee jira. Ani immoo egaa qobaa koo waamee hin danda'u na gargaarii uummata hundayyuu naaf waami waan naan jedheefan gara keessanitti dabarsee si waamaa jira. Akka irraa nafni hundumti keessanuu amajjii 20 gaafa 26 ji'a shanaffaa bara 2018 isiniin jira. Hundumti keessanuu galgala saatii 2 irraa kaasee akka irraa nafni adaraa keessan adaraa isiniin jedhe shi adaraan immoo ba'aa cidiiti.